warri gartee biyya alaarraa biyyatti galtan yeroo biyya galtan naa bilbilaa kuwaadaadha bakkam fadhi jiraadhu dhufeen isin fuudha jee lakkoofsa kiyya asirratti waan hin maxxansee jiruuf isaan fuudhuun dirqama ta'a. Kanaafi ati hoo maal jettame? Akkuma gaa obsaan waada isinii galee jirutti obsaan gaa waada isinii galee hunoo bahachaa jira. Ana akka tasaa ta'ee waan namni ittiin galee bakka ammaa fi maadaamin tasuma fuutee si galchite jechuudha. Osoo sitti himin guyya kanaa galtaa. Tasuma jechuun tasuma fuudhee mana ofiitti galee ama dhufee nullee waamee nullee isii wal argisiisee haala gaariin gammachuun isiillee simanne isiillee nu simatee akkasumas amma wal bira geennee kunoo yaada walii ibsu jirra. Egaa kabajamtoota hordoftoota YouTube channel Obsaa Teknoo akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Amma gara obboleettii teenya maadaamin isii tasa biyyatti ofirraa ol ergite fuudhuudhaaf deemaa jirra gaa. Egaa akkuma beekamu biyya Arabaa kana keessa shamarran keenya kan hojiidhaaf gartee deemanii isaan bira hojjetan warroonni Arabaa osoo gartee itti himne tasa fuudhanii tikeeta muranii harka kaan jechuudha biyyatti galii jaaniin. Silaa kan ta'uu qabu lafa jalatti himanii guyyaa kanaa ni galtaa qophaawii waan tokko tokko gaa ilma namaatii waan barbaachisutu jira waan akkanaa bitadhu jaanii kennanii fi akkasitti galchuu qaban ture garuu callisaniituma tasa ofirraa gaggeessanii jechuudha hin yaadanii fi kanaaf gaa rakkoo hedduutu isaan mudachuu danda'a. Rakkoon isaan mudatu inni cimaan maatiin isaanii akkuma beekamu fagoo jiran. Ijoolleen keenya gaa kan biyya Arabaa deemtee hojjettu muraasa jechuu kan naannoo Finfinnee kana maatiin isaanii jiran Burraayyuu, Lagaxaafoo akkasuma Sabbataa warri galan muraasa. Warroota kan akkuma beekamu gaa Arsii, Jimmaa, Harargee, Walloo, Shawaa kun gaa baay'ee fagaata Finfinnee irraa yoo isaan tasuma gartee biyya Arabaa irraa biyyatti yeroo ergan tasuma qabanii galchan maatiin isaanii dhufee boolee kana isaan fuudhuudhaaf baay'ee rakkisa. Kanaaf gaa obboleettiin teenya takka nutti bilbiltee akkanatti maadaamiin kiyya tasa fuutee gara biyyaa na galchite amma booleen jira kootu na fuudhi jette halkan walakkaa dhagaa obboleeyyan kiyya halkan walakkaa jirra maatiin isaanii fagoo jiranii nama tokko asiin beeytu mijiyoon tuni natti bilbiltee gara isii deemna gaa. Akkuma beekamu yeroo hedduu obboleeyyan keenya kan biyyoota Arabaatti galanii fi akkasuma ijoollee teenyaa tan biyya Ameerikaa, Kanadaa, Awurooppaa biyya kamuu jechuu kan galan namni Finfinnee keessa taa'ee warra hoteela nu qabi jaanis hoteela qabee fi warra mana kiyyatti bu'uu barbaadus mana kiyyatti buusee keessummeessee simannaa ajaa'ibaa godhee fi of biratti qabee ka keessummeessu ana Finfinnee kana keessa jechuudha. Anaatu jiraaf ijoollee keenyaa fi warri gartee biyyoota adda addaa irraa gara biyyaa dhuftan lakkoofsa kiyya kanaan naa bilbilaa yoo naa bilbiltan bakka isin jirtanitti booletti yeroo buutan jechuudha. Eerpoortii irraa dhufee isin fuudhee bakka barbaadan isin geessaa jechuudha. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo akkuma argaa jirtan gaa amma eerpoortii Boolee International Airport seennee jirra. Obboleettii teenya qeebaluuf gaa itti deemaa jirra. Obboleettiin teenya gaa amma gabbaateeti alatti nu eegaa jirti. Waan isin ajaa'ibu carraa bareedaa qaban warri gartee biyya alaatii dhufee ani simadhu maaliif manni kiyya eerpoortii irraa daqiiqaa tokko qofa fagaataa jechuudha. Akkuma argitan manni kiyya booleedha. Kunis booleedha. Boolee gaa eerpoortii jaama. Mana kiyya irraa daqiiqaa tokko waan isin ajaa'ibu daqiiqaa tokkotti isin qaqqabuu danda'a jechuudha. Namoota bakka adda addaa fagoo Finfinnuma keessa namni gariin kun gartee gara Makinniisaa galaa kun gara gartee Xoor Haayilochi kun gara bakka fagoo galan jechuudha. Ani ammoo isinitti dhiyoo waan jiruuf bilbilannaan sekoondii 50 jechuudha daqiiqaa tokkoon goo isinuma bira jira jechuudha. Kanaafuu warri biyyoota Arabaa irraa galtan biyya Ameerikaa, Kanadaa, Jarman, Isweediin biyyoota adda addaa biyya kamuu warri galtan ani obboleessi keessan Obsaa Teknoo isiniif jira. Naa bilbilaa heloo qofa jechuudhaan dhufee ka hoteela barbaadus hoteela isinii qaba kan gartee mana kiyyatti buutanii
boqochuu barbaaddanis isiniif hin jira akkasuma warri gartee ammoo biyya dhuftanii bashannanuudhaaf jaartii fuudhuudhaaf sagantaa kamiifuu sagantaa adda addaatiif qophii kamiifuu waan barbaachisu kamiifuu ani isin cinaa jira naa bilbiluu qofa jechuudha. Naa bilbilaa yeroo sanatti isin biraan jira abshir waan tokko yaadinaan isiniin jaa akkasii har'a qophaa kiyyan jiru gaa kulanii illee na waliin jirti amma viidiyoo isinii waraabna isii waliin illee hanga dhumaatti na waliin tura. Egaa daawwattoota keenya amma airportitti buunee jirra obboleettiin teenya gaa gabbaatee aluma kanatti argamti akkuma beekamu gaa yeroo hedduu airportii kana qofuma kiyyaan dhufee ijoollee simadha har'a ammoo nama lama taaneeti simachuuf deemaa jirra anaa fi kulaniidha jechuudha. Kulanii mee maal jetta? Kulaniin har'a qabbana tanaan sa'aa tanaan nafittee mi'aati airportii mee maalumaaf na kaastaa kootu bika birootti wajji deemna jee airportii na fidee jechuudha. Meelaan na shawwadeen na fidee bal'aan airportiin isaa tanaan maaliin godhaa na fidame airportiin lallaalaniin gobanyaa isaa tanaan. Kulle wahuma khayriitiif si fidee amma gaa sirriitti sittiin hima obboleettii teenya biyya Arabaatii galte takkaatu jira maadaamiin isii tasa qabdee biyyatti galchite osoo ittiin himin jechuu guyyaa kana galte osoo hin jeeniin sila namni lafa jalatti himee guyyaa kanaan ni galte maal jaanimi osoo ittiin qophaa'in isiin osoo waan tokko hin bitatin tasuma gartee fuutee biyyatti galchitee jechuudha. Isiisan natti waan bilbilteef isiisan dheeyinee waliin simanna jeeti. Waan tokko asirratti kan hin dubbachuu barbaadu ijoolleen keenya kan gartee shamarranii biyya Arabaa hojjetan warra gartee maatiin isaanii fagoo jiru kan maadaamiin tasa qabdee galchitu kana yoo gartee hojii fadhettuu jiraadhe fageenyaa yoo bikka fadhe jiraadhe dafee dhufuuf hin qabaaf. Maaliif duraan naatu waadaa seenee fi warri gartee biyya alaarraa biyyatti galtan yeroo biyya galtan naa bilbilaa kun waadaadhaa bakka hin fadhe jiraadhu dhufeen isin fuudha jee lakkoofsa kiyya asirratti waan hin maxxansee jiruuf isaan fuudhuun dirqama ta'a. Kanaafi ati maal jettame? Akkuma gaa obsaan waada isinii galee jirutti obsaan gaa waada isinii galee hono bahachaa jira isinii dhaabbachaa jiran jaa anis gaa gabanumaanu inshallah yooniin isaa hojii jiraaddees dhufee isiniin gargaara yooniin jiraanne hin jiru yoon jiraadde immoo bikkaan jirti yoo hojii deemna naan jee si dhufee si hojii dhaabbadde isaan gargaaruuf qophiidha inshallah gaa akkuma jeetti bilbiltanii fi bikka jirtanitti kootuu na dhaqqabi yoo jettan waan finfinnee jiruuf jecha dhufnee isin fuunaa yoo dandeenye inshallah du'aa godhaadhaan cinaa dhaabbadhaadha jennaan amma micoofuudhaaf adeemnu gaa dawwalaa jirti. Tole hayyee daawwattoota keenya kabajamoo asirratti waan tokko kanneen osoo hin dubbanne biran kunne tokkotu jira waan hedduu nama aarsaati. Maal seeta aeroportii kanaanii warri gartee rakkattan kan gartee akkuma miciyoo tanaatti maadaamiin keessan tasa fuutee biyyatti isin galchite yoo gartee aeroportii jiraatan naa bilbilaa san duratti illee naa bilbilaa dhufeetiin isin fuudhaa jee waadaa seenan garuu waan na aarsaa tokko na qunnamaa jira waan sana har'a dubbachuun dirqama. Guyyaa tokko guyyaa lamaa guyyaa 5-6 ol jechuudha. Yeroo 6 ni caala natti bilbilanii aeroportii jirraa koon na fuudhii jaan obboleessa isaanittis bilbilataniiti finfinnee keessa jira. Ani isaaniin fuudha jeetiin deemaa yeroon isaaniin fuudha jee aeroportii kana dhaabbadhu halkanirraa akka Itoophiyaatti sa'aatii 2 jechuudha. Sa'aatii 8 akka Itoophiyaatti. Si galee halkanirraa sa'aatii 8 qabbana keessa akkatti qabbanaa argitaa bikkitu kun qabbana keessa dhaabbadhee isaan eega isaan obboleessa isaanii ka biyyarraa dhufe kana bilbilatanii deeman rakkoon qabu dhageeffadhu obboleeyyan kiyya rakkoon qabu yoo obboleessi keessan dhufee isin fuudhe rakkoon qabu ani isin gargaaruuf malee bakkuma obboleessa keessanii san isinii bu'ee isin gargaaruuf malee kanatti rakkoon qabu garuu anatti bilbiltee obboleessi kiyya obsaa obboleessi kiyya na fuudhee jira ifin cinqinii firraa deem gal yoo naan jaanu aeroportii kana dhaabbadhe ittiin bilbilan kaaftu bilbila yoo kiigaa bilbila gaa ijoolleen gisee biyya alaatii galtu bilbila kee isaaniitii miti bilbila namaatiin naa bilbilan ani rakkoon qabu abbaa bilbila saniitiin nanirra cufa jeetiin dhaabbadha hangee ilaa ganamaa gaafaan eegeen qaba. Wallahi waa akka malee aare jechuudha. Kanaafuu warroonni gartee waan akkana hojjettan waan akkana akkuma isinitti aaretti jechuudha dhuftanii airportii eega keessanii dawwaltanii hoobsaan fuudhi jettaniin bika kana hangamta akka qabbanaa isinii beeka jechuudha warri dhufee ni beeka warri hin beekne immoo dhuftanii agartanii hedduu takka qabbanaa wallahi jaakeet uffattee waa meeqa uffattee waan dhufin hedduu takka nama qabbanaa dhukkuba bika kanaa fuutee jechuudha hedduu qabbanaa finfinnee ni beeytanii akkas ta'ee garuu nama laffaasisurra eega inni laffee booda obboleessa kiyya hin laffee khalaas namni kiyya naa dhufee jira yoo inni hattaa sirraa turellee hin turtee jirta khalaas deemii jechuun akka dirqama haqa nama walii guutuun beekama kun yoo immoo akkas hin
tahin akkanuma lafaa kaatee obboleessa keetii hojii kuttee inni daddaasaati jettee odiste guyyaa takka fuulli namaa baasa boru wal bira dhufuun keenoo lamu inni isaas ciqquu hin barbaachisu ilma namaa takka inni akka oromummaa siif dhaabbachaa jira atis immoo akka oromummaa sanitti fincinqin jee dhaabbadhuuf jechuu maaliif akka inni isiniif dararamaa jiru kanatti yeroo inni dhufee jechuu manarraa ka'ee dhufee as siif jecha leffee gizee dhufee ati immoo bilbila jalaa kaasutti obboleessa keetii hojii kutte inni kun ilaa subii as taa'ee gaafa meeqa eerpoortii namni dhufee na cinqee hottu naan jee eegas booda na dhiisanii deemu jira hin dhaqu jee gaafa meeqa dide jechuu maaliif jennaan ni dhuftan ni dawwaltanii gizee ni dhufe hin jiru gizee ni dhufe subii gizee ilaa isaa meeqa kaniin as buleen qabaa jekkuma isinii mes jechuudha saniifuu naman cinqinaa namaaf bilbilaa beeksisaa osoo achi jirtanii immoo bilbilaati dhufuttiin jira jeetiif dura takki sagalee kaayee takki bilbilii fi sanii ala immoo osoo hin dhuftee eegaas keessa booda bilbiltuufis rakkoon qabu garuu san dura akka inni dalagaa biroo ittiin qophoofne dalagaa biroo kan deemne jechuudha san dura irra dhufuuf hin deema takki galgala dawwaltaaf yoo ganama dhufte yoo galgala dhufte immoo ganama dawwaltee obsaa dhufuuf hin deema irra dalagaa biroon qabatiin akkana galgala na ifuun isaa akkanaatti yoo jetteen rakkoo hin qabu jechuudha nama aarsaa jechuudha nama eerpoortii kana dhaabbatee beekuun nama aarsaa beekuutu qooda namaaf kaaya jechuudha saniifuu ummanni kee dhiifamaa si gaafatu warri sila viidiyoo kana daawwatu warri biyya galee yaansiin jaa rakkoon qabu dabarte taaftee irra guddoodha jennaan obsaadhaan du'aa godhaaf. Kulanii galatoome kanatti keessanirra himuu keetiif waan jira akkanatti itti himuu keetiif dhugaa dubbisuuf obboleeyyan kiyya waan baay'ee na aarsirraa ergaan ijoollee keenya simachuu eegale kanarraa waan akkanaatu narratti hojjetame eega gartee dhufanii obboleessi isaaniitti bilbilatanii obboleessi isaanii isaan fuudhee ani asuma taayitiin isaan eega akka waan gartee isaan ganaa gabbahuuf deemanii eerpoortii keessa jiranii akkasin naxxabatan yeroo hedduu kanaafuu warroonni waan akkasii gootan yoo namni keessan obboleessi keessan firri keessan maatiin keessan dhufee asii jiraate natti bilbiluu hin qabdan. Itti bilbiltanillee hin dararinii jechuudha. Natti bilbiluu hin qabdan obboleessummaan keessan san isin haa fuudhu. Maaliif ani qorra kana keessa na dhaabdan qabbana kana keessatti maaliif na azabdan kuni gaarii miti jechuudha. Yoo immoo namni gartee dhufee isin simatu isin fuudhu asirraa hin jiraanne naa bilbilaa rakkoon qabu kana duraanis hanumaa jee lakkoofsa kiyya asirra kaayee waan ta'eef naa bilbilaa dhufeen isin simadhaa rakkoon tokko hin jiru jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa obboleettii tiyyaa tan gartee isii fuudhuudhaaf eerpoortii kana dhufne hanga ammaatti nagarre mee itti bilbilleeti eessa akka jirtu gaafanna eerpoortiin guddaadha gaa'e. Hello. Eessa jirta bika kam jirta? Makiinaa hoteela? Waan diimaa qabdaati? Uffata diimaa ofirraa qabdaa? Mee gara miirree bika kami maal faatu jira? Bika dindila argitu ati dindila? Dindila argitu dindila? Dindila. Okay, dindila garagadiiti jirta ati garas jirti. No. Dhugaa dubbachuuf eerpoortii kana keessatti eerpoortiin akkuma argaa jirtan baay'ee guddaadha. Nama bilbilaan argachuun ni ulfaata as keessattis. Kasin jiru laan makiinaa waan ni argita amma. Hello. Iddoo kam jirtan mee? Bika namni kursii irra taa'u ija argita bika namni kursii irra taa'u. Bakka namni kursii irra taa'u. Okay, gara kun namni kursii irra taa'u achiin jira makiinaa ajiitti kan argita akka joortu. Mee harka kiyya ol qabaan jira laali. Bakka laal namni jala tattaa'u gartee. Bakka namni jala tattaa'u gartee waan hin jiru. Iddoo san kootti. Ayyee. Egaa daawwattoota keenya eerpoortii kana keessatti wanni nama rakkisu tokko inni guddaan yeroo ati eerpoortii keessa dhuftee bakka kam jirtaa jettee gaafattu iddoo biraa ka jiranii ijoolleen keenya iddoollee himuu akkasitti sirriitti bakka sitti himuu hin beekani hanga ammaa miciyoo nagarree barbaadaatuma jirra. Eerpoortii keessa jirti gama alaa baatee jirti eessaan akka jirtu hin beeknu hanga ammaatti. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo michiyoon dhuftee jirti kunoo agarree jirra.
keessa seenuu gaarabatti hin dhiisanii ummataatu eegaa jira waan ta'eef ludhufu jirti gaa kulani akkam inni qabbanaa Ono dhuftee jirti micoon tana obsaan fuudhuuf deeme micoon tana jechuudha gibbii keessaa gabbaasuudhaaf waan wanni ta'eef jecha ono micoon tachi jirtu sani bira dhaqee fuudhuudhaaf an viidiyoon maraafii jira ono haala kanaan akkasitti fuudhuuf jechuudha ol naman naqanii ansanii fi nas dhaabbadhee viidiyoo maruu jiraaf jechuudha. Tani laal dawwalu jiranin siya obboleessa isii takkee obboleeyyan isii dawwaltee itti himuu jirti akka obsaa wajjin wala garan wal qunnamsiisu jirti laalala akka obsaa wajjin wala garan obboleessatti himuu jirti akkasii as bahanii isiniin jaa takkanaati gaa hordoftoota kabajamtoota keenya an kaameramaan hin tahee fi isaan kun gad dhufu jiranii hanga gad dhuftee mica waliin agarruun faana tura no dhufanii jiranii fixatanii fujjirani akkuma agartanitti dhufujjiranii ma dhufani maal taatanoo maaliif dhaabbattan sa'aata akka guutuu egaa daawwattoota keenya kabajamoo obboleettiin keenya kunoo nagayaan nu bira geessee jirti fuunee jirra wanni gargaarsa dhaabbachaa turreef obboleessa isiitu na bilbilaa ture abbaadha obboleessaan na bilbilaa ture namni yeroo ammaan amanamuu aeropoortuma keessa taa'ee aeropoortii keessaa gadi hin bahinii namni si saamaa si hataa jechaa tureeni ani akkuma beektan hedduun keessan ijoollee hedduun sifachaa ture isiin ammoo bilbiltee maal jetteeni michiyoon ammoo inni nama gaariidha biraan dhaqaa isuma biraan tura jeen itti himaa ture akkas jechaa turteeni sanii mee maal jettaan hordoftoota keenya maadaamin tasuma fuutee si galchite jechuudha osoo sitti himin guyya kanaa galtaa akkuma tasaa osoo ati itti yaadini jechuudha baga nagaan dhuftee weelkaam siin jennee jira abshir akkasi waan si qunname ni qabda tole gaarii akkuma beekamu shamarran keenya gartee yeroo biyyaa bahanii biyya arabaa dhaqanii hojjetan hedduun isaanii waan garagaraatu qunnamu gariin achitti kan maadaamii wal dhabdee maadaamiin gocha hama gara jabeenyaan gartee fuutee fooqirraa darbitu yookiin bishaan oowwaatti neeti zayita oowwaatti neeti waan gartee ilma namaa irratti hojjetamne kan irratti hojjettuu jira wantoonni akkasii kan sirra mudate jira nagayaan dhuftee jechuudha haa paaspoortii isii guyyaa isii dhume haa amata lama hojjettee amata xalaba fixatti hoggaa afur hojjettee hoggaa afran keefinnaan baatee jechuudha nagayaan dhuftee jechuudha Dubaay gaarii hoggaa afran keefinnaan dhuftee kara finfinnee nagayaan dhuftee mi wayumaa si qunnamne gammachuu qabda alhamdulillah gaarii okay dhufnee si simachuu keenyatti maaltu si dhagaame nu agaruudhaaf sitti tole okay ammallee kana ol gammadda mana si geessinaa manni keenya gaa mana keeti manni mana rabbiiti sila mana si geessinaa achitti waan tokko wanni gartee achitti waan si mudate mudannoo ta'u achitti waan dubbannu jira akkasii ammallee turtiin keessan hanga dhumaatti ilmoonni haa ta'u maatii isaaniitti dura na bilbilaa'u namuma hunda amantanii akkamitti nama hunda amantee bira dheeyita maal jaanii iyyan garuu dhugaa dubbachuuf haqa qaban isaanillee dhugaadha yeroo ammaa kana namni amanamu hin jiru ijoollee keenya hedduu saamaa jiran hedduu hataa jiran hedduu gartee waan hin taane irratti dalagaa jiran jechuudha anumtuu hojii kana sababni itti seene sababa ijoolleen keenya saamamaa jirtuuf sababa ijoolleen keenya boolee keessatti hatamaa jirtuuf maaliif ijoolleen keenya hatamti maaliif saamamti kan jiru irraa hinanilleen isaan kana dhufee simachuun qabaa
finfinnee keessa waan jiru yoo gartee ijoolleen eerpoortii kanatti buutee namni isaan simatu hin jirre dhaqee akka ijoolleen hin saamamne hin hatamne dhaqee fuudhee mana kiyya kaayee achirraa gaggeessuu qaba jee hojii kanatti seenee jechuudha. Kanaaf warri gartee biyyoota adda addaarraa gara biyyaa galtan lakkoofsa kiyya kan iskiriin irra jiru kanaan naa bilbilaa dhufeetiin isin simadha rakkoon tokko isinirra hin ga'u inshaallah dursaa garuu naa bilbilaa akkas hayyee nooliin turaan jiru. Sen. Sen ayı. Egaa daawwattoota keenya rakkoo adda addaatu jira boolee kana eerpoortii yeroo gartee ijoolleen keenya asitti buutu rakkoo adda addaa mudata. Rakkoon inni tokkoffaan inni hamaan cimaan kamiseetan akkuma ijoolleen asitti buuteen fuuleeti mana isin geessina jaanii ijoollee fuudhuudhaan bakka ofii barbaadan geessanii meeshaa qaban shaantaa isii birrii isiin qabdu waan isiin qabdu hunda irraa fuudhatan rakkoon tokko kana. Rakkoon inni lammaffaa eerpoortii kana dhaabbatanii birrii qabdaa siif jijjiirraa jaanii birrii irraa fuudhanii birrii feekii kennaniif jechuudha. Birrii waan isiin qabdu irraa fuudhanii siif jijjiirraa jaanii birrii feekiitti kennanii maallaqa isii achumaan kasaaraa keessa galchan. Inni lammaffaan kana. Inni sadaffaa yeroo eerpoortii kana keessatti buutee akka nama gartee isiif yaadee fakkaatanii itti siqanii itti haasawan. Akkana bakka bareedaa jira, hoteelaa jira, isin geessina, rakkoon tokko hin jiru. Isaanis gaa nama waan hin qabneef amananii kana jala deemanii fuudhanii bakka barbaadan godhanii itti taphatan jechuudha. Gudeetan. Rakkoo kanaa jira. Rakkoon inni biraa maal seetan yeroo isaan qabbu'an shaantaa kana osumaatti naa fuudhin jenneen ofii shaantaa kee fuudhanii makiinaa si kaanii maallaqa si gaafatan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf rakkoo hangana hin jaamneetu jira eerpoortii kana keessa. Rakkoo kanarraa ammoo jalaa bahuuf rakkoo kanarraa karma gabaabaan baraaramuuf nu bilbilaa warra asitti buutee dhufnee isin simanna ni jirra nuti lakkoofsa kanaan nu bilbilaan isin eegna. Osoo gara manaan deemne gaamma. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya obboleettiin teenya egaa kunoo dhuftee as jirti. Akkuma beekamu edarraa nu bira turte as bultee jechuudha manuma keenya kana. Akkasii obboleeyyiin isaanii immoo kunoo obboleessisii akkasuma ijoolleen fira isii Shaashamannee irraa ka'anii dhufanii kunoo obboleettii isaanii biratti argamanii namoonni hedduun gaa yeroo deemnee nama eerpoortii dheeynee eerpoortiitti simannee waan finnu namoonni gareen ni shakkan. Namni kun akkam ilaata warroota gartee hattoota eerpoortii dhaabbatee ijoollee teenya saamu keessatti warra nu lakkaawanii jira. Isaan kunillee akkuma hattoota gartee eerpoortii dhaqee ijoollee qabeenya isaaniitiif meeshaa isaan qaban maallaqa isaanillee irraa saamu sanitti namni kun akkasuma godhaa jira jaanii itti fakkaachuu danda'a ilma namaati. Akkasii ejii isaanillee sa'a meeqanu bilbilanii yeroo sanitti bilbila amma kaasuu hin dandeenye isii waan nu bilbilaa turteef akkasuma ganama kanallee ani bakka biraa deemee waan buleef bilbilaa turanii halkanlee waan tureef ni rafe jalaan qabne. Isaanillee xiqqoo isaan osoo taane maatiin isaanii kan biraan bilbilanii michiyoo gara eerpoortiitti deebisuu qabdaa akkamitti hanga ammaatti bilbilan kaafne michiyoo akkam godhaa jirtanii jaanii xiqqoo isaanillee nufiiti ture meegaa amma nagaan kun obboleettii isaanii bira dhufanii jiranii isaanillee yaada isinii fuune waan gartee dubbataniitu jira isaanillee akkasumee sirraa eegalla maqaa kee daawwattoota keenya wal bare mee obboleettii kee nagaan itti dhufte moo dubbiin akka isin yaaddan sanii moo akkamii waan jira dubbatu. Kiyyas maqaa Muhammad Saaddooti akkasuma dura baay'ee shakkaa turre booleeyyuu akka gad hin baane jechaa daawwataa turre erga daawwallee fi maal shakkitan? wanni nu shakkinee hattootuma kanaa fi saamee warroota nama saamu warroota nama zarafu wanni jiraniif sa'aatii badaa waan ta'eef nuus akkas konkolaataa argachuu hin dandeenye karaatti waan bulleef
kanaafuu waa isii fixaniif jecha shakkineeti akka hin baane jedhaa turre. Garuu ammoo akka nu jenne san hin taane isin nama waan beektuuf namni kun nama sinnaati nama yaadaati nama waa hunda bakka nu ijoollee rakkataa qarqaaree biyyaaf galchuu jedhanii jennaan nama kana nu amantiiyyuu dadhabne isin nama amanamuu nama gaariidha nama akkana galchu jettee jennaan isimarratti amannee isallee dubbisee ofii kiyyaa isallee dubbisee jennaan maarree waadaan tarabbiitii jennee waadaa walii kennannee akkasuma fuudhee mana ofiitti galee ama dhufee nullee waamee nullee isii wal argisiisee haala gaariin gammachuun isiillee simanne isiillee nu simatee akkasumas amma wal bira geennee kunoo yaada walii ibsu jirra akkasii haa galatoomanii haa ulfaatanii nama gaariidha nu qofaaf osoo hin taane nama hundaa'uu nama bakka bu'u ulfaadhaa galatooma jechuu barbaada. Tole garagaraa fi yaada keetiifillee galatooma. Tole Anis Gossee Nuuree jedhama godina Arsii Lixaarraa ani kaleessa irraa Shaashamannee irraa dhufe obsaa Madiiniin kaleessa irraa baay'ee guddaa galateeffadhaa xaaree mucayyoo Mariyamaa Saaddoo jedhamtu bakka bu'u isaa Boolee keessa seenee achii fuudhee namni tokko yeroo ammaa kana keessatti onlaayinaanis kamiinuu haa ta'u yeroo baay'ee nama qisaasessaa sammuu namaa haa ta'u ijoollee shamarran yeroo bakka dhuftu qabeenya jaraa burjaajessaa akkana siitaan akkasii jedha taaksii attuutii fuudhee bakka geessa garuu anis obsaan akka ijoollee godina Arsii Lixaatiif bakka bu'u yeroo hundaa hin galateeffadhaa baay'ee guddaatti gammadaa kanaa miti maamila guddaa har'aa miti yeroo dheeraaf maamiltoota hedduu galateeffadhaa ammas biyyoota Arabaa guddaa dawwalee Ameerikaa dawwalee eessarraa dawwalee namni akkanaa nama akkamiitiin jennaa obsaa kan nama gaariidha nama kabajamaadha baay'ee galateeffannaa har'aa miti kaleessa ijoollee nama hedduu shamarraniif bakka bu'ee fuudhee mana geessee nyaata jaraa qarqaaree bizinees ofiitiin bakka buusee argajee guddaa galateeffadha argamachuu guddaa dhagamaa akka kootiitti yoomillee obsaan baay'ee galateeffadha bira taree maatii ishaanis kan bakka bu'ee akka obbolummaatiitti haala islaamummaatiin kabajaadha fuudhee mucayyoo tana qabeenya isii waliin bakka kana mucaa guddaa baay'ee itti gammada har'aa miti gara biraatiin baay'ee ol fayyaduu hin dandeenyaa jedha baay'ee itti gammadeeraa jedha. Baay'ee galatoomaa jecha kiyyaalee maqaan Kaalid Jaarsoo jedhama godina Arsii Lixaatii. Yaa'u baay'ee tokko nu naasisaa ture mucayyoon tun maal ta'etti maalirra buuti jennee wayyaalaan tokko fuudhee bakka badaa geesseetiin qabeenya isiillee zarafee indoomsan irra dhufeetiin iyyuu namni kun bakka malee fidee mucayyoo tana ukkaamsee guyyaa 3 yookiin 2 bulchee birrii akkaawuntii irra galchaa jedhee waan jedhu keessa sammuun nu seentee turte. Amma mucayyoolee arginee ofii dhufee bakka nu jirru taaksiidhaan dhufee achii nu fuudhee mana ofii nu keessee nyaachisee nu obaasee mucayyoolee arginee gammannee maatiin keenya marti baay'ee tokko rifatanii rifaatuu keessa seenana amma gammadanii gammachuu keessa jirra. Kanaafuu galatoomii jechuun barbaanna namni kun nama amantii musliimaallee qabu nama uummata oromootiillee bakka bu'uu danda'a waan ta'eef nama akkanaatiif kun nama boru kun jazaa rabbi bira isaa haa deebi'u kennaa miti galatoomii isaa jennu. Akkasuma dabalataanis wanti kootee tole malti wanta dabala mootuun jazaa isaanii rabbi yoo namni kanfallee dandeenye rabbi isaanii haa kanfalu isaan Oromoo dhiisaa Oromoo miti Arsii miti bakka Oromoo fi bakka bu'uu danda'a Oromoo irraa dhufee Itoophiyaaf illee ta'ee ijoollee biyya alaa jiran kamiyyuu bakka bu'uu danda'a waan ta'eef akkasuma mootuu dachaa maatii isaatiif isallee galatoofannaa jazaa rabbi isin haa deebisuu ulfaadhaa galatoomaa jechuu barbaada. tole kiyyaa hedduu galatoomaa dhugaa yaada babbareedaa kanaa kan jechuun yaadne yaada babbareedaa kanaa kan keessanii hedduu galatoomaa. Egaa hordoftoota obsaatu kuna warroonni gartee biyyoota adda jirtan biyya Arabaa akkasuma Awurooppaa Ameerikaa biyya kamuu jirtu warri gartee biyya sanarraa gara biyyaatti galtan kan maatii keessan fagoo jiru namni dhufee isin fuudhu dhufee isin simatu kan hin jirre lakkoofsa gartee iskiriinii gubbaa gartan kanaan naa bilbilaa dhufee isin fuudha ergaan isin fuudha yoo barbaadan hanga biyyaatiin illee isin ga'uu danda'a yoo gartee maatii keessan asii dhufee isin fuudhu kanaan isin ijaa yuutuubii chaanalii sabskiraayib godhuu hin dagatina akkasuma laayikii godhuu hin dagatina yuutuubii haaree biraatiin banee jira akkuma agartan kan maqaa isaa iskiriin irra gartan kan obsaa sabaa kana yuutuubii obsaa sabaa kana kanallee sabskiraayib godha yuutuubii kanallee kiyya viidiyoolee gartee obboleeyyii keenya biyyoota alaarraa galan akkasuma viidiyoon namoota gargaaru viidiyoo adda addaa jechuudha nama waanuma gargaarsaatu wal qabatu asirratti isin maxxansa viidiyoo yuutuuba sanarratti illee isin maxxansa obsaa sabaa jaa yuutuubii sanallee liinkii isaa komentii jalqabaarraan isin eegaa
description irlee isin ka obsa sabaka ju kanallee subscribe godhuun dagatina hedduun isin jaalladha hedduun isin kabaja naaf jiraadha galatooma daawwattoota keenya amma gaa michiyoo edanu bira bultee akkuma roofu dubbannee jirrutti obboleeyyan isaanii dhufanii jiranii amma gaa gara biyya isaaniitti galuu deemti ammallee fitiin keessa nu moolii naa ta'u achi qabte. Ayen kabra. لا خلوني يكمل. أما جا كمرجع جتان باس كنان غير من إنسان تقل شجرة أما لا تتنك سنمودي إيجا خبجمتوتا هردفتوتا كينيا أما جا مشيو قلتشني ديما جرا بكى أما ترجم نكوني أكمرجع جتان إيسا قالتي منارا جيسني أشتي مكينة شاشمنة كرسيبنة ديما جرا مشيو ورا شاشمنة دي أكسكون أما جا فرّا غرامنا كينيا غلاجر أكاسي مشيو جيسني دفع جرا غلاجرا نجيك أمنا فيا أمنا الحمد لله جرا تمر بس نجار قبضني فيا قبضني أكاسي جا فيديو كذي كارا أنا فكرتا عند فيديو براتي بولي تبينو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيجا دعوتوتا كينيا يوتيوب channel روفو سنتيمي كومنتي جلان سنيفكا أبسا سباكا جو سبسكرايب قرآن سنينجا أكسما يوتيوب channel كولاني اللي سبسكرايب قرآن دقاتنا نجيان نفتوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.